taa'ee dubbisaa yeroo sanas gaaffii fa'aa maal fa'aa jennee deebisnee qormaaticha qoramnee keessatti baana hojii manaas yoo ta'e egaa sadarkaa tokkoffaadha kaasee amma lammaffaattis akka keenyaan barreessinee gashina. Xinnoo ishee egaa yoo sadarkaa lammaffaa irratti illee nama duukaa barreessina. Garuu haa ta'u iyyuu malee sadarkaa tokkoffaa irratti ofii keenya barreessinee bireeliidhaan elementarii keessatti bireeliidhaan barreessinee ofii keenya dubbisnaa ofii keenya qormaatichas qoramna jechuudha. Kanaan achi namatu nu dubbisa namatu nu qo'achiisa bakka sanarraan kan ka'e nutis wanta taafii mataa keenya goone qo'annee yoo nageenye jechuudha. Adeemsa sana keessatti yeroo wanti akka mudannootti itti kaasu jira. Barnoota addunyaa keessatti amma yuunivarsiitiitti itti deemtee milkaa'uu keetii fi wanti itti na rakkiseera iddoo akkasiitti jettee dubbattu mudannoo qabda. Jechuun na rakkiseera illee kan jennu yeroo baay'ee ijoollee duukaa kilaasii deemna yuunivarsiitii kana beekta keessa isaa jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo barumsiifaa nu darbu jira. Yeroo akkasii gaa maaltu akkasitti dhagaa warreen beekta. Gara yeroo yaaddu nama si dubbisuu barbaadda maal jetta. Yeroo barumsiifaa nu darbee yeroo barumsiifaa na darbee jira naan caalaa jechuudha. Garuu maal goona wayii koppii godhannee ijoolleen keenya warri waraaban yoo jiraate koppii godhannee dubbisnee kan naganaa sirriitti qo'annee qoramna malee yeroo akkasiidhaan kan mudannoo kan hin qabu. Yeroo kilaasiin fa'aa isin jala darbu Andauti kopi go taniti gana mo teessanii nama isiniif dubbisu barbaadu titeessu jechuudha. Nama isinii dubbisu sana yeroo hundaa argattanii isiniif namni isinii dubbisu jira yerootitti dhufee moo namuma argattanii naa dubbisettaniiti gaafa. Yerootitti batalee karaa waggaa sadaffaa kana keessa baay'ee rakkanne egaa waggaa lamallee akkuma taane finne waggaa sadaffaa keessa egaa akkuma hunduu sanattis kanattis hin qabama. Garuu haa ta'u malee waaqayyo fagaatu warri booddee galanii isaanis egaa fireeshii ta'an iyyuu malee baay'ee nu gargaaraa turaniiru. Amma kana iyyuu ta'anii jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo kilaasii na darbudha malee manaachi jennee maal jennee bakka nu darbetti immoo tattaafannaa jechuudha. Badaas waan rakkisee hin qabu. Sa'aatii amma sa'aatii barnooti isin darbu sanatti barsiisaan isin waamee bakka isinii buusuu hin danda'u? Yeroo sanatti isaanii yeroo isaan nu waamanii yoo fi keenya dubbanne malee egaa akkamitti nu waamu isaanis yoo akkasidha meekaappii nu kennan yoo jenne yaa isaanis waamanii nu laatu. Garuu nutis jennee hin beeknu ijoollee warra kaan duukaa garuudhaan ni baradha. Amma kilaasii mana yuunivarsiitii keessatti ijoollee warruma qaroodha beeyyii faanaadha kilaasii galtanii kan barattan moo addatti qabdu? Addatti hin qabnu. Yuunivarsiitii keessatti garaa tokkumadha. Warra fiildii kee baratan duukaa teessee barata warra qaroo qabu duukaa. Warra fiildii kee baratan duukaa jechaadha. Malee addatti kilaasii hin qabdan isin? Amma barnoota addunyaa keessatti yeroo baay'ee barnooti kaalkuleeshinii baay'eetu jira barnooti kanneen akka herregaa fa'aa kana. Isaan kun amma yoo barreessitan malee afaaniin wanti akka itti jedhameeti walitti hidhamee walirraa hir'ifamee isinitti himamu yookiinis immoo deebiin kennamu hin jiru. Hojjetteetidha baay'ee yeroo baay'ee kan bira geessu
isa kana fa'aa akkamitti hojjechaa turtan isin rakkisi? Nuti isa kana hin barannu waan akka maatiksii waan akka kaalkuleeshinii bina kana hin barannu hin baana malee. Okay. Duukaan barannu waan akka intini waanuma akka jeendari qabna kana. Waan akka dubbifamu malee. Yenoo waan akka dubbifamu malee waan akka fakkii kana fa'aa hin qo'annu. Maaliif nu rakkisa qaba. Saanii wayii jaan ilaalaa waan tokko jedhu bire nuti immoo gagatii nu rakkisuu fi waan akka dubbifamaa malee waan akka fakkii wayii nuti jedhan hin barannus. Kanaaf bakka sanaa barnoota biraadha kan isin barattan? Yenoo koorsii biraa barannaa jechuudha. Koorsii okay. Saabjektii biraadha kan isin barattan? Amma egaa turtii yuunivarsiitii turtan keessatti wanti akka mudannootti kaastu kanuma qofaadha? Kanuma qofaadha. Sanaatti gama Chelsea kanaadha. Inni yoo akkamidha waggaa sadaffaa keessa geenye asoo argiteetta natti fakkaata ijoollee kana duuba baay'ee walitti bu'aa turreeti. Rakkoon qabu kan isaanii jedha isa rakkina qabu. Yaa mudannoo itti ta'e jechuuf malee ani yeroo sana dhugaa immoo kan waaqayyo keessa koo arga waaqayyoon kaadee miti kana machus miila keedhaan fagaatte malee laphee keedhaan hin fagaanne namni kan naaf baruutii qabu jechuu barbaadeen malee waa'ee namaa kaasuuf miti. Bakka yeroo sana ijoollee maali jiisii taateetu akkas taateedha sila sa'oo namni yeroo jiisii ta'u akkasidha jennaan. Bataskaana irraa gaafati fagaattu jechuudha. Ana toof beekaa keessa kootti ana toof beeka gaa namni naan beeku. Anatu beeka anoolleen kaanne bakka anan dadhaqa anan dhufa garuu badaa yeroo sana dadhaqaan turre. Namni waan akka amantii jijjiirratee wayii ilaala garuu akkas miti malee waa'ee ijoollee kaasuuf hin turre. Kana mudannoo siin jechuu barbaadeen malee. Bataskaana irraa baqattee naan jedhani ani immoo baqanne hin jedheni yeroo baay'ee duraan kadhannaa maal fa'aa inni na turre. Kadhannaa ganama sa'aatii amma kadhannaan sa'aatii 11ttidha barii kan inni eegalu. Barii eegala. Sa'aatii sana amma kaatanii ijoollee warra kaan duukaa deemuu hin dandeessanii? Hin deemna maaliif hin deemnu ijoollee sun kaanii deemna. Yeroo sana gaanni kee deebaatiin ture. Gatiin yeroo sana kee hin deemnee fi bakka beetammoo malirri bitti kanas rakkistuudha baay'ee. Naa ishiidha kanaaf feetoo wanti hin taane waan garuu waan kaadeetti fakkaatan gaanii okay, sababumatti fagaattee maaliif dhufuu diddee jedhaniiti isaan kan isaanii akkasiin jedhan. Lammaffaa immoo gaafa GC graduationiin ga'u tenshiniin hin baay'ataa. Riisarchiin jira. Teesisii hojjechuun hin jira. Inni kaan immoo piroojeektiitti fiigaa. Kanaaf baay'ee waan baay'eetu jira gaafa GC jedha gaariidha. Sanaan wal qabatee atis tenshiniidhumaan qabamteeti kan itti fagaatte. Achi isaan immoo maal taate laata amantii jijjiirrattee laata jedhanii kan isaan si akkan. Garuu akkasumti. Egaan daawwattoota keenya waliin turtii buleettii keenya taarikee faana taasisaa jirtu irraa muuxannoo guddaa akkasiin barumsa guddaa argattan abdii guddaa hin qabna. Egaa isheenis immoo jireenya ishee hafuuraa fi jireenya ishee addunyaa waliin qabsiistee barnoota ishee addunyaallee akkamitti akka xumurte sadarkaa elementarii irraa kaatee haga yuunivarsiitiitti milkoofteetii ni jirti. Turtii yuunivarsiitii keessaallee akkamitti akka dabarsitee muuxannoo nuuf kennitee ni jirti. Kanaaf egaa namni kaayyoo yoo qabaate kaayyoo isaa sana wanti hin milkeessine hin jiru. Kaayyoo isaa sana bira uuma ga'a. Isheenis egaa akkuma hawwii isheetii sadarkaa tokkoffaarraa kaatee kan isheen milkooftee ni jirti. Akkasii yoo ta'e
yeroo baay'ee egaa yeroo warra freshii warri kan dhufanii ani yoom bataskaana dhaqee qabxiin kun jalaa irra ta'uu jedhanii yaadan jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf awwaalatti irra ta'e hin qabu. Maaliif inumayyuu naa tole malee waan natti bade hin qabu. Yoo annis irra caala beetakristaanii naqadee sitti meerayyuu. Innaa yoo dhaqeeyyuu itti naa dabale malee waan natti hir'ise hin qabu. Kanaaf karaa lachuudhaan iyyuu yoo isinii danda'ame batalee warra yuunivarsiitii keessa yoo isiniif danda'ame akkasin ta'a kanan ta'a osoo hin jedheen amantii yoo mana amantaa dhaqee waan akkasii natti irra ta'a qabxiin kun natti irra ta'a ani akkasidha ani barana akkasiin dhufee kanan dhufe osoo hin jedheen barumsa keessanis mana amantaa keessanittis jajjabaadha jedheen dhaamsa dabarsaaf. Egaa akkuma beekamu daawwattoota keenya barataan gaafa gara yuunivarsiitii seenuu yeroo baay'ee keessumaa barattoota waggaa tokkoffaa waggaa seenan tajaajila mana amantaarraa kan isaan fagaatanidha yeroo baay'eedha. Egaa kun immoo maa'inni teeshiniin yookiinis immoo yaaddoon yuunivarsiitii keessa jiru yuunivarsiitii keessaa qabxii gadaanaa yoon galmeessisee nan ari'amaa yaaddoo jedhurraa kan ka'e tajaajila isaanii irra turan irraa yeroo isaanii irraa fagaatantu jira. Kanaaf egaa obboleettiin keenya ergaa isheen keessumaa barattoota yuunivarsiitiitiif qabdu akkuma isin amma dhageessan isheen tajaajila koo irratti wanti natti irratti hin jiru naaf dabale malee jetteeti kan isheen jirtu. Egaa isinis immoo akkuma kana yaaddoo dhiistanii mana kiristaanaa keessanitti deddeebitanii akkasiin tajaajiltanidha ergaa isheen isiniif dabarsitu. Walumaa galatti taarikiin egaa jireenya isheerraa waan guddaadha kan nuti barannu. Namni kaayyoo qabu inni qaroo qabus inni qaroo hin qabnes iddoo yaade hundumaa kan ga'uu danda'u yookiinis immoo akka inni milkaa'uu danda'u obboleettii keenyarraa barachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti nama hundumaatiif yookiinis immoo tajaajiltootaaf akkasumas immoo namoota qaroo qabanis ta'e qaroo dhabeeyyiitiif amma namootni qaroo dhabanii mana isaaniitti ta'an ni jiru. Kennaa akka kee qabaatanii darbees immoo waan guddaas hojjechuu qabaatanii maatiin isaaniillee akka isaanii carraa barnootaa argatan yookiinis immoo carraa tajaajila mana kiristaanaallee argatanii kan hin gooneef jira. Isaaniif dhaamsa maalii qabda? Yeroo baay'ee egaa maatiin gama kootichi yeroo baay'ee egaa si waan si kaasuu barbaadu ati akkasidha ati waan akkasidha ati hin beektu jedhu garuu yoo qaroo dhabdeeyyuu sammuun kee waa baay'ee yaada. Sammuun kee waan baay'ee yaada si hin gootas. Kanaaf isaanitti murteessuutii hin dandeenyu. Waan dhuguma yeroo baay'ee isaan waan qaroo dhabeeyyii baratee iddoo guddaa hin geenyetti fakkaata. Akkasumas immoo waanuma isaan hojjechuu danda'an hin hojjenna. Waanuma isaan gochuu danda'an hunda isaa ni goona. Hin goonu hin jiru abdiin kutadhu. Maaliif namni kiristaanaa baras yoomiyyuu ta'arras booris ta'an abdiin kutatu. Garuu warri kennaa egaa akkuma ati jettee warri na caalaa kennaa baay'ee qaban jiru akkuma koo ta'anii egaa kennaa isaanii kana dhoksuu hin qaban. Maaliif waaqayyo si kenne gatii ta'eef waan ittiin qaanoftu hin qabdu. Nama yeroo baay'ee nuti akkasidhaan otoo hin argine otoo arginu akkas godha. Garuu anaafis maali waaqayyoon naa kenni malee ani waa'ee of bakka beekumsa baay'ee qaba jedhee ofii intini gochuun barbaadu. Maaliif har'a kan naaf kenne isadha bor kanarraa fudhatu isadha. Kanaaf akkasumas obboleonni koo immoo wayiin maatii warra akka warri qaroodha maatii warri qaroodha beeyyii warri ijoollee warra qaroodha beeyyii warra qabanii hin danda'an osoo jechuu baatanii natti tola. Maaliif hin dandeenya ni beekna waan isaan godhan ni goona siin jedheera silas. Kanaaf otuu sammuu ijoollee isaanii otuu tuquu baatanii anammoo waaqayyoof galatu as keessan jira katama kana keessan jira.
dhugaatu warra baadiyyaa keessa faa warra jiranii jara akkas akkasiitiin baay'ee rakkisaadha. Maaliif yoo namni akka kana dhufee si ilaalee si baasee maal jedhee karaa ifaatti bahuutii dandeessa. Yoo namni dhufee yoo namni waa tokko si gargaaru jiraate. Kanaaf nutis barumsa keenya akka nama kamiyyuu barannee iddoo guddaan keenya automaatii warra akkas jedhan kanaaf yaada isaanii sirreeffatanii natti tola. Guddaa galatoomii egaan namoonni kana maatii keessan keessaati namoonni qaroo dhabanillee bor sadarkaa guddaarra akka isaan ga'an poliitiin keenya kan isheen nutti maatiin jirtu. Kanaaf egaa namni kamiyyuu maatii isaa keessa namni qaroo hin qabne yoo jiraatellee waan isaan hojjechuu danda'an akka hin daangessinedha wanti nama ajaa'ibu jechuudha. Egaa keessuma mana taarikee faatitti asitti kan isheen hojii mana keessaallee baay'eedha kan isheen hojjettu. Taarikeen amma waan hojii mana keessaa hojjettu illee nutti himuu dandeessi akka fakkeenyaatti kaaste. Egaa fakkeenyaaf yeroo baay'ee yeroo shunkurtii quncistee yeroo kattaftu baay'ee ta'anii si ilaalee namatti garraamu. Maaliif nutoo of kunnaa isheen akka nutoof hin kottuusa jedhudha. Inni kan kanan taane immoo maaliif dura sammuu kee si ajaja. Sammuun kee karaa si ajaju sanatti deemta. Yeroo sammuun kee si ajaju sana waan sana hojjettee waan ofii dura of eeggataa jechuudha. Yeroo baay'ee egaa waan akka abidda qabsiisuu kanallee badamni garuu waan dajaarratti malee waan akka ishee geemmiidhamanii qabsiisuu hin dandeenyu. Garuu hojii mana keessa waan akka jarreen kanaan hojjenna waan akka gingishaa jira garbuun jira. Ittoon hojjettaa amma ittoo leengaddaa waggaatu hojjettu argeera. Leengaddaa jechuun nan hojjedha haala isaan akka isaanitti isaantu lakkaa'ee itti naqa malee. Toon ofii kooti hojjedhee isa agarsiisee natti tola ture. Hunduma saagaa kan hojjetu kan itti ilaalan dhaqu maanzariidhaan sochoosuu duwwaadha jechuudha. Achi gidduu taa'ee egaa sochoosuu duwwaallee ilaallata malee waan akkasii miti. Buna hunda bisaa? Buna nana koofsisanii malee nana kaa. Nana kooftaa? Garuu waan akka waan akka wayyaa miicuufaa kana dhugaa namni cadhaadha dhalaa kana argitee ta'uu inni fakkaatu. Kana biikeetii miicatte? Uffata biikeetii miicatte? Nan danda'a. Amma xurii bahuuf dhiisuu isaa maaliin adda baasa? Maali kanan beekaa? Akkanatti yoo jette yeroo lammaffaa gaa yeroo tokkoffaa yeroo lammaffaas turiidha. Sadaffaa lammaffaa yeroo geessuudha qulqulluudha jetta. Kalaachi immoo namatti agarsiifatta gaa batalee warra akka adii kanadha malee warri kan si rakkisu warra akka adii kana garuu iddoon baanes baay'ee rakkisaadha. Malee inni kaan harki keenya hin beekaa jechuudha. Yuunivarsiitii yeroo turtes namni si miicaan turre ofuma keetiin miicattaa jechuudha. Isa gaansoo bu'u ijoolleen baay'ee na gargaaraa turte. Burtii fa'aa isaanii dhalaayyuu namni baay'ee na gargaaraa ture. Jechuun amma fedhiidhuma isaaniitiin dhufanii fuudhanii si miicu malee amma otoo isaan hin jiraanne ati uuma miicattaa jechuudha. Nan miicadha otoo isaan hin jiraannes nan hojjedha garuu waaqayyo isaanii eebbisu jechuutiin barbaada warra fedha isaaniitiin na gargaare anis otoo isaan hin jiraannes nan miicadha. Yeroo baay'ee ijoolleen qaroo dhabeeyyii daandii irra darban irra irraanfatanii jiru yeroo baay'ee. Even bu'aa bayyaa qabaatu iyyuu malee daandii isaan irra darban sana amma yeroo akka fakkeenyaatti namoonni karaa magaalaa keessallee daandiiwwan wal qaxxaamuraan baay'ee otoo jiru kallattii irra deeman sana hin beeku. Hin beeku isa sana akkamitti beekuu danda'u?
Isa sana maali dhabeetta amma karaatti deemtu amma ni mana itti galu nan beeka maaliif tokko sammuu keedhaan sitti miidhamni reesilas sammuu keedhaaniitu waan hunda xiinxalaa deemta. Amma yoo isin ija qabaatan iyyuu waan hunda immoo sammuutu isin ajajaa jechuudha. Malee ija laphee keetii jiraate jennaani waan tokko waan shakkiitu tokko iyyuu hin qabdu. Aras booris ta'an. Kallattii irra deemu baree jennaan waan na daangessu hin qabu beektaa maaliif sammuu koodhaan xiinxaleen deema. Kanaaf karaa isin dogoggoruu yoo amma barruutti gara kisaadha. Yoo barreeka takka irra dabartuutti jechuudha. Garuu bartee jennaan waan si daangessu hin qabu. Amma yeroo baay'ee kallattiin bataskaana ittiin tasaafamtu fa'aa waggaa deemtu kallattii garaagaraa qaba. Karaa warra dhiiraa jira, karaa warra shamarranii jira. Kallattii sana otoo hin dogongoriin ijoolleen qaroo dhabeeyyii warri dhiiraa karaa warra dhiiraa warra shamarranii immoo karaa warra shamarraniidha kan isaan seenanii dhaqaniiti tasaallamanii. Isa sana takka argitanii jennaan hin dagattanii. Yeroo baay'ee argiteetta yoo ta'e baatee maayitoota maalweelii jechuudha darajaa guddaa qaba. Darajaa sanarra amma ijoolleen yeroo wal ba'anii nama qaroo qaban fakkaatu ijoolleen qaroo dhabeeyyii waggaa isaanii darajaa sanarra wal ba'anii nama qaroo qaban fakkaatu. Isa kana dandeettiin akkasii kun wanti isinitti mu jira? Sammuu keessatti ma taanseessa uleettiin deemtotu uleedhaan ilaalatta jechaadha. Sittiin mulichi ulechi sittiin mu garuu sitti agarsiisa. Yaa waan akka dhagaa faarraa akkas goggootee yoo muktii tokko si bira jiraate akkasittiin qabatta. Akkas gooteetu isa mukicha sanarraa karaatti gortu. Yoo karaa mirgaa gortate karaa mirgaa gorta. Yoo karaa si gortate karaa sitti gorta jechaadha. Malee waan si daangessu hin qabu. Egaan daawwattoota keenya turtii obboleettii keenya Taarikee Solomoon faana taasisne irraa barnoota guddaa akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Egaan sagantaa keenya yookiinis immoo turtii keenya xumuruudhaan dura Taarikeen faarfannaa gabaabaasaa nu faarfatteeti achumaan sagantaa keenya xumurraa garuma isheettanii isin deebisaa isheedhuma wajjin faarfanna. Ishee obboleettii keenya waaqayyoo faaruu ergamootaa ishee dhageessisu. Egaan daawwattoota keenya turtii obboleettii keenya Taarikee faana taasisneerra.